Dubartoonni iccitii Rabbii irraa jedhe seenicha akkana namticha Toomaas jedhamu heetu jira seenaan ammoo seenaa dhugaati. Namticha Toomaas jedhamu heetu jira namtichi kun intala bareedduu wahii Rabbiin kenneef hin taphattiin kolfitii mana keessa fiffiide almee mucattiin tun guddattee waggaa 5 tageettu dhukkubni wahii qabeeni deemuu dadhabde hin laamshofte jechuudha. Sanbooda baay'ee cinqame hiyyummaa qaba mucattii dhukkubsattuu manaa qaba yaa Rabbii kiyya maaliif akkana ta'e jedhe yeroo hunda Rabbii isaatitti bu'a. Sanbooda gaaf tokko hiriyaa isaa wajjin taa'ee osuma haasa'u beeytaa hojiin kun mucattii tiyya yaaluudhaaf hojiin kun illee ani jedhee rakkoo itti himate. Sanbooda hiriyaan isaa kun Rabbiin hiriyaa ajaa'ibaa wayii kenneef akkana jedheen beeytaa jedheen dubartiin iccitii Rabbi namaa kenne keessaa iccitii san qoradhu jedheen itti dhiyaadhu bareeduma isii agarta jedheen ijoollee dubartii. Sanbooda namtichi kun jecha isaa kana mataa isaa qabatee manatti galee mucattii isaa yeroo jalqabaaf bira dhaqee waliin taa'ee haasa'uu jalqabe. Mucattiin qara wayita isaa agartu maraa hin bootte inni illee hin cinqama. Haati mucattii bira wayita deemtu mucattiin ima bootte yaani cinqatii irraa. Sanbooda mee kottu ala si baasa jedheen ala bahuu dhiiftee jirti fuudhee duuda baatanii fiiguu jalqabe. Osuma akkasitti deemuun yaani yeroo dheeraa gara waggaa jechuudha. Akkasumatti indee mucattiin seequu fi deebifattee bashaasha wahii taate jechuudha. Sanbooda hiriyaan isaa tokko akkana jedhan beeytaa wal dorgommii wahiitu jira. Gaabboonni ijoollee isaanii dhukkubsattoota duuda baatanii fiigan. Maaliif hin galmoofne jedhan wal dorgommii akkanaatu jira jedheen. Mootittiin Biritaaniyaa hin qopheesti maaliif deemtee hin galmoofne jedheen. Dhaqee galmaa'e. Sanbooda duudatti baatee fiigaan. Mucattiin isaa tun hin kolfiti. Hin kolfitiin iyyitii wal dorgommii kana xumuranii sadaffaa ba'an. Laakiin wanni nama ajaa'ibsiisu yeroo kanatti warri miidiyaa namticha tokkoffaa bahee san dhiisanii niyyaan isaanii yookaan tukuratiin isaanii isarratti ba'e. Maali mucattiin ta'e bashaashaatillee nama ajaa'ibaati maal jedhanii wayita gaafatan seenaa isaanii beekan warri Biritaaniyaa hundinuu garaa laafessa wahii itti dhagahamuu jalqabee qarqaaruu ni jalqaba. Almuhim namtichi akkasumatti turee waggaa itti aanu mucattii ofii duudatti baatee wal dorgommiin sanitti dhiyaate tokkoffaa ba'e. Tokkoffaa bahee miliyoona 9 argate. Miliyoona 9 argate. Rabbiin hiyyummaa san keessaa isa baasee Rabbiin isa baasee miliyoona 9 kennee fi kaampaanii banate. Kaampaanii isaa keessatti seensa wayita seentu dubartiin iccitii Rabbiin namaaf kenne keessaa itti dhiyaadhu bareeduma isaa agarta barreeffama hiriyaa isaa san barreesse jechuudha. Kanaafuu Rabbiin akkamitti akka si razzaqu Rabbiin musiibaa takka wayita si kennu musiibaa san keessaa akkamitti akka si baasuu danda'u isa qofatu beeka. Kanaafuu Rabbi irraa abdii hin kunnu. Ciao.